Aggaamiin dimokiraasii irratti taasifame kunis President Biden gumii dimokiraasii olaanaa akkasii akka qopheessaniif sababaadha jedhu ministeera dantaa alaa Ameerikaatti taanaa ministeera dhimma nageenya uummataa dimokiraasii fi qabiinsa mirga namummaa kan ta'an Uzra Zaya. We approach this week with both humility and confidence. Humility in that we want to listen and learn and don't shy away from our shortcomings. Confidence in our constant striving for a more perfect union. Gumii torban kana obsaan gurra qeensinee akkasumas amantaa olaanaan keessumeessina. Sana jechuun gama tokkoon yaada jiru dhageenye irraa barachuudhaaf hanqinni yoo jiraates sana fudhachuu fi boodatti hin jennu. Cichoominaan dura dhaabbanna gaafa jennu immoo dimokiraasii sirrii ta'e walta'ina qabu. Ijaaruu irratti carraaqii keenya gufachiisuu fi gama abbootii irree fi hooggantootaan godhamaniin faallaa kan itti adeemnu ta'a ture kan jedhan. Kun osoo kanaan jiru gochi amajjii 6 mana maree Ameerikaatti seera dhabeessotaan ta'e ashaaraa fokkisaa biyyoonni kaanis walga'ii addunyaa irratti mul'isanii fi waan kaa'e qabaataa jedhu Institute Middle East jedhamurraa Brian Cutlass. I hear more of a posture from countries, friends, adversaries, competitors alike, that many of them are going to be hedging against the United States, meaning they're not going to be all in. Biyyootan michuuwwan morkattootaa fi dorgomtooti hedduun Ameerikaa irra fuula galagalchataa akka jiran dhagaan jira. Sana jechuun garuu hundumaa miti. Haagi tokko addunyaan geeddaramaa jira jedhanii yaadu. Akkasis ta'e immoo haalli United States keessaa tasgabbaa akka hin ta'in raafamaa jira. Fakkeenyaaf Obaamaa itti aanee immoo President Trump amma immoo isaan kana President Biden jedhu. Maree har'a President Biden gaggeessan kana irratti ijoon dubbii wal morkii biyyoota addunyaa sirna dimokiraasii leellisanii fi kanneen sirna abbaa irrummaan amanan gidduutti imaammati dantaa alaa Ameerikaa xiyyeeffachuusaa kan mul'isudha. Fakkeenyaaf jeequmsa Maayinamaar, Heetii akkasumas Sudaan biyyoota haga tokko tuqamanidha. Gumii kana irratti biyyoonni bulchitoota abbootii irreetiin bulan kan akka Raashaa fi Chaayinaan hin affeeramne. Biyyoonni kun lamaan gama isaaniitiin immoo gumii dhumti waamame kun farra dimokiraasii fi hinumaa kan walitti nama qabu miti jedhan. Dhiyeenya kana Keeniyaa daawwatanii kan turan ministeerri haajaalaa Ameerikaa Anthony Blinken sigigaachuun sirna dimokiraasii Afrikaa keessaa fi gama addunyaa kaanii yaaddessaadha jedhan. Democracy falling back. It's being tested, democracy, in all sorts of ways, from inside and from outside. And we've seen citizens' trust in democracy. Dimokiraasiin boodatti deemaa jira. Kan amma qoratamaa jiru, kan yaalamaa jiru, dimokiraasiin keessaanis alaanis qormaati isa mudachaa jiraachuusaati. Lammiiwwan dimokiraasiitti amanan lakkoofsi isaanii haphachaa dhufuu agarree jirra. Dimokiraasii keessatti garaagarummaa jiru micciiranii dhiyeessuun itti fayyadamaa jiran. Instituutonni walabaa rakkoof saaxilaman, gaazexeessonnis leellistoonni mirga namummaas kan doorsifamaniif kan haleelaman ni jiru jedhan. President Biden gumiin kun sirna dimokiraasii akka haaraatti lallabuuf yookiin beeksisuu fi bara tarkaanfii haaraa itti jalqabutti yaadu. Kana qofa miti. Gumii kanaan qabsoon malaammaltummaa irratti akkasumas finxaaleeyyummaa irratti godhamu kan itti saffisamuu fi gaazexeessota hidhaman akka